shamarraa isii biyyaa baatee shinti beetii namaa keessa gangalataa ooltu shinti beetii namaa dhiittu kaddaamaa jedhee tuffata garii isaa asirra deemee argaan jira ijoolleen dhiiraa tokko ati tokkoffaa dubartii arrabsuun geessu shamarraa arrabsuun geessu yaa obboleessa kiyya kabajama dubartii akkamitti arrabsita isii keessaa baatee bar dubartii tokko malee addunyaan ce'umsan qabdu dubartii tokko malee ce'uu hin dandeessu addunyaan dhaloota darbuu hin danda'u quraana rabbii bakka gahuu hin danda'u haddeefne bakka gahuu hin danda'u wanni takka zarii bu'uu hin danda'u Oromoon fakkeenyaaf yoo dubartiin hin jirre akkamitti baay'ata dhumaa deema sabni biraa dhumaa deema tokkoffaa dubartiin kabajamtuudha nuura alhayaatana isiin ifaa jiruuti manni dubartiin keessa hin jirre bookee tuursiti akka mana onaati akka shinti beetiiti wasakha manni dubartiin keessa hin jirre makiinaan dubartiin keessa hin jirre hin bareedu woomumti dhiirri dalagee jiruusaa hunda dalagaaruuf dubartii fuuchuufi dubartii fuudhe wajjirraa hagochuufi dhiira kamtu dubartiirraa fagaatee jiraate ambiyaan nabiyullaahi ibraahim nabi muhammad alayhi salaam nabiyyoonni gurguddaan eenyu dubartii hin fuune eenyu dubartiirraa baqate nabiyullaahi aadam alayhi salaam hawaahin fuune irraa dhalanne nuti akkamitti dubartii xiqqeete akkas arrabsitaati dubartiin biyyaa baatee itti tuffattu kun dubartii biyyaa baate masgiida Itoophiyaa keessatti jige eenyuun ol kaase isii biyyaa baate haadhaaf abbaa sii rakkatanii barandaatti goran eenyuun manatti jaare dubartii biyyaa baate eenyuun haadhaaf abbaa nyaata dhabanii nyaatatti godhe dubartii biyyaa baate eenyuun maraataa dhukkubsatee waggaa meeqa manattafe eenyuun aakimii geesse yaale dubartii biyyaa baate eenyuun masgiidaa quraanni homtitti qaraamu dhimnaan bite dubartii biyyaa baate eenyuun rakkataa safara keessaa mana dhabee kadhatee bulu kadhaa keessaa baasee mana isaa keessa kaa'e dubartii biyyaa baate eenyuun hawaasa buqqa'ee hawaasa walloof hawaasa oromoo buqqa'ee biyya biraa dhaqe inni gargaare eenyuun dubartii biyyaa baate eenyuun rakkoo anama bira dhaabata dubartii biyyaa baate yooti dhukkubsattee hawaasa oromootti naa iyyaa jedhe eenyutti iyyama dubartii biyyaa baate miidiyaan tokko yoo dadhabee cabe eenyutti iyyama dubartii biyyaa baate nuti dhiirri maafi faayida walaa akiraa wala duniyaa sadaqaa sin kennannu bakhiila nuti dubartii akkamitti xinneessi taate dubartii biyyaa barkan isiin uffata yaafattee tiktookii irra qabatte qullaasii fiitti wallaalummaa isiitii bar warri tiktook yuutuubii irratti dhaqaa ilaalaa guutuu isaa viidiyoo daqiiqaa 3 malee hojjetu asitti haasa'een fixalla ofirratti waraabaa immoo bukkee qabadhaati warri tiktook madarasaa jige eenyuun ol kaase dubartii biyyaa baate eenyuun ijoollee haafizul qur'aan taate Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti masgiida ijaare eenyuun dubartii biyyaa baate so meediyaa haw islaamaa fi meediyaa oromoo kan ijaare eenyuun dubartii biyyaa baate akkamitti dubartii biyyaa baate isii teessee hin jedhu waan ati jetti ati garuu dhiiraa bara arrijaalu qawwaamiina minan nisaa jedhe garuu akka qur'aanni jedhee miti ati akka qur'aanni jedhe irraa dhiirri dubartiira jabduudha ati immoo dubartii sirra jabduudha bar jechaan dura i'lam qabla alqawli jechaan dura ilam beeki jechaan dura beekuudha dubartii biyyaa baate akkamitti arrabsitaati rakkataa biyya keenyaa miidhame gurubbeen ijaarame eenyuun maallaqa buuse yaa muslimii yaa warri afaan oromoo beektan eenyuun maallaqa buuse dubartiidha feesbuuk irratti akkaawuntiin maxxanfame eenyuun birrii buusa dubartiidha dubartii biyya alaa akkamitti xiqqeetaati dubartii biyya alaa akkamitti xiqqeete saree gadi gootaati obboleessa kiyya maali haadhaaf maaliif baate obboleettii kee yoo jedhan haadhaaf abbaa kootiif han ba'eeta ati garuu jireenya aniifati jireenya keenya wayyeeffachuuf baane haadhaaf abbaa koo rakkatinee naa hin ba'e jetta dubartiin biyyaa baate dhiira jara ooltee bulti jettu anumaaf si'i kan hirriba dhorkeetu siin dalagdu hirriba dhorkee achii baasee fidee badiitti dalagee maallaqa sii nyaatee ka'ee booda dubartii biyyaa baate baalagee jenne arrabsina anumaaf si'i nama biraatii miti dubartiin biyyaa baate akkamitti arrafamte kabajaa qabdi dubartiin biyyaa baate otuu aniifati afaan banne haa jennee bilbila laallu qur'aana qaraatee baafte isiidha kan jannata bitataarullee isiidha kan eebba argataarullee aniifati eebba hin argannu akiraa bitataan jiru walaa aniifati kasaarateen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته